Addunyaa kana keessatti dhibeen hamaan dhibee kaansariiti. Dhibeen kaansarii hamma ammaatti beektoonni garaagaraa qorannoo garaagaraa gaggeessaa jiran garuu wanta haarawaa tokko qabatanii gadiin hin baane. Furmaata haarawaa tokko qabatanii gadiin hin baane jechaan. Dhibeen kun dhibee baay'ee dhibee HIV itti aanee dhibee hamaadha. Dhibee daddarboodhaa miti. Garuu dhibeen kun qaama kan kee keessa yeroo seene opereeshinii malee hin bahu. Opereeshinii yeroo godhanii keessaa baasanii xinnoo turee siddeebaa jechaadha. Garamiin akka inni deebi'u namaan galu jechaan dhibee fala hin qabne yookaan dhibee iddoo hin qabne jechuun ni danda'ama. Addunyaan irra caalaa dhibee HIV sodaatti. Garuu isa caalaa dhibeen kaansarii dhibee hamaadha. Naannoo Oromoo keessa uummanni Oromoo irri hedduun isaa dhibee naqarsaa jedha. Dhibee kaansarii kana jechaadha. Dhibeen kaansarii kun qaama kan kee keessatti yoo ba'e ni iita. Iddoo biraatiinis ni iita. Iitaan kun maal akka ta'e hin beektu. Waan kana jedhanii namaa himanii namaa galuu miti. Garuu qorannoonni hedduun dhiyeenya kana keessatti gadi ba'anii nyaata 5 takka baasanii jiran. Nyaanni kun dhibee kaansarii ittisuu keessatti gahee olaanaa qabaa jedhaniiti jechaadha. Isinis nyaanni kun biqiltoota irraa kan tolfame. Kan nyaata kanneen yeroo baay'ee nyaata kamuun keessatti nyaachuu qabdanii jechaadha. Maaliif jennaan dhibeen kun akka isinitti hin dhufneef. Dhibeen kun nama waan kana nyaate, nama waan kana dalage, nama waan akkanaa ta'etti dhufa jedhanii murteessuu hin danda'an. Amma fakkeenyaaf dhibeen HIV nama walqunnamtii saalaa seeraan ala kaan nama kaanii kaan godhaa deeme irraan akkasitti nama qaba. Dhibeen kaansarii nama maal ta'e irraa nama qaba hoo jette nama akkanumaan si qaba. Maal irraa akka si qabe waan takka beekuu hin dandeessu. Nyaatalee 5 asii gadi tarreeffaman kana sirriitti akka nyaatan anis garanumaan isin gorsaa jechaadha. Nyaata kana idduma hundattuu nyaataa akka deemtan garanumaan isin gaafadha jechaadha. Nyaanni 5 kunniin biloombar yookaan filaaworaa kan jedhamu kana jechaadha. Inni lammaffaa shaayii magariisa, sadaffaan timaatima, arfaffaan chokoleetaa gurraacha yookaan darki chokoleet kan jedhamu, shanaffaan zanjabeela. Nyaatonni asii gaditti mul'atan kun qaamota seelii kennaatiif sirriitti kan haala mijeessaniif fi dhibee kaansarii ittisuu keessatti gahee olaanaa qaban kan jedhanii qorattoonni garaagaraa beesanidha. Harvard yuunivarsiitiin illee waa'ee timaatimii kanarratti dhaabee qofa hin jiru jechaadha. Waa'ee birootiif illee akka fayyadu dubbatanii jiran. Waa'ee kanarratti yeroo biraa jechuun yaayyaan qabatee isinii dhiyaataa jechaadha. Ammaaf nyaata kana yeroo argitan nyaadhaa sagantaan alatti jechaadha. Sagantaan alatti jechoo kiyya yeroo suuqa dhaqxanii karameellaa nyaattan bilaak chokoleetaa kana yookaan chokoleetaa gurraacha kana nyaachuu qabdanii jechaadha. Gara biraatiin mana shaayii yoo seentani shaayii dhuguu irra zanjabeela shaayii dhuguu isinii wayya jechaadha. Kana yoo gootan dhibee garaagaraa waan naannoo keessan jiru irratti itti fayyadamtanii ofirraa ittisuu dandeessan jechaadha. Dhibeen sun osoo isin hin qabiniin dura jechaadha. Waan kana yeroo itti fayyadamtan obboleeyyan teessan birootiif illee akka itti fayyadaman barsiisuu qabdanii yookaan gorsuu qabdanii jechaadha. Ofii qofa fayyadamoo osoo hin taane waan kana wanti fayyadamu waan akkanaatiif faayidaa guddaa qabdii jettanii barsiisuu qabdan jechaadha. Yeroo duraatiif hordoftoonni gara HM yaayyaa YouTube warri dhuftan jechaadha. Subscribe akka gootan garanumaan isin gaafannaa. Yeroo subscribe gootan viidiyoon hanga dhiisee hunduu dafee akka isin bira ga'uuf isin gargaara jechaadha. Yeroo biroo waan biroo qabadhee isin dhiyaadha. Har'aaf nagaan naa turaa isiniin jedha.